Tol yeroo darbee walgahii dhaabaa kan isin gaggeeffatan irratti miseensa keessan kan ta'an Jaalli Abdii Raggaasaa Eertiraan biyya kana yoo waraante nuti siin duulla kan jedhu haasa'anii turani. Sun ejjennoo dhaabaati yoo ejjennoo dhaabaati ta'e adda bilisummaa Oromoo yeroo achi turetti tarii miidhaa irra ga'eef yookaan immoo wanta isaan bilisummaa hin barbaanne haaloo sana bahuufidha moo jaalala biyya Itoophiyaatiif Itoophiyaan akka weeraramneefidha kan adda bilisummaa Oromoo waraanu. An Jaalli Abdii jette sana ani nageenya garuu Eertiraan dhimma Oromoo keessaa harka baafachuu qabdi. Pirezidaantii Isaayyaas guyyaa bilisummaa isaanii yeroo darbe akkuma isin jedhan afaan isaanii nan beeka Oromummaa irratti lola labsani. Oromummaa fi Kuush irratti lola labsani. Uummata Eertiraa immoo walakkaan isaa Kuush. Ufuma isaaniiyyuu. Yaada Kuush Empire jedhuu fi yaada Oromummaa jedhu irratti lola labsani ifatti. Jaalli Abdiin isa kana haasa'ee yeroo ta'e dubbiin akkasii jechuudha. Waa Oromoo dhiisuu qabu. Qaamaan fizikaalii garuu amma lola Oromoo irratti Eertiraan gochaa jirtu ani quban qabu. Akka yaadaatti garuu Oromummaaf yaadi Kuush jedhamu diina warra kaabaati jedhee taasise. Isa kanadha mormee yeroo ta'e anis akkasumatti yaada jechuudha. Osoo Itoophiyaa fi Eertiraa wal lolteeti yookaan lolli gidduu isaaniitti jalqabeeti isin akka miseensa adda bilisummaa Oromoo tokkottis akka dhuunfaa keessanittis lola sana irratti gara Itoophiyaan gortu. Oromoota yeroo mammaaqu kateessumatti jibbanii kaatee namatti sirbiti jedhani. Ufii koo loluu dhiisiiti ani lolli ta'uun qabu jechaan jira. Lolatu hin barbaachisu naannoo kana. Naannoon kuni rakkina guddaa kana caalu keessadha seenti. Lolli Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti ta'uun hin barbaachisu. Waan inni barbaadamu jiraate karaa nagaatti dhumatu qaba inni ta'amanna malee ufii koo loluu miti lolumti barbaachisaa miti biyya kanaaf jedhetan nama. Egaa lolli yeroo tokko filannoo miti akkuma sinsilayyuu jettanii al tokko karaa nagaa gaafatanii wanta dhabdanii gara lolaatti adeemuu danda'a. Tarii akka tasaa yoo uumameedha malee lolliin uumamaa miti angos gaaffiin koo tarii akka tasaa garuu osoo lolli kun eegaleeti. Ejjennoo jechuun yoo ejjennoo adda bilisummaa Oromoo beektan ejjennoo adda bilisummaa Oromoo lola kana irratti maalidha? Akka dhuunfaa keessanitti isin ilaalcha akkamii qabdu? Lolli yoo ka'es ani hambisuu hin danda'u. Ani hambisuu hin danda'u fi